السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أرمو الدنيا مرة ترجمتنو نجار ربي سني فباية سنين جدا إجا كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أرمو هندي كيسا دويو guyyaa kudhan kana keessa sammuun keessa normaal akka ta'e abdiin qaba har'a oduu gammachiisaa qofa gadda isinitti himnu waan ajaa'ibsiisaa torbii kana keessa ta'ee fi waan ta'aa jiru waan biltsiginnaan keessa jirtuuf waan warri amantii ortodoksii dahoo godhachuudhaan amantii otuun ta'in amaarummaa yookiin lummooxummaa biyya keenya keessatti fe'uudhaaf jiranu maal godhaa jiru Jawaar Muhammad kaleessa simannaa eebba waajjira kaafaa'oo magaalaa caffee araaraatti godhame irratti waan ajaa'ibaatu ta'aa jira waan danuurraa dubbanna hundi keessanuu otuu kara gama viidiyoo keenyaatti hin darbiniin dura laayikiidhaan haa jalqabnu laayikii harki keessan hin citu laayikii jettu godhaa egaa warri gammachuu qabna jettan warri sammuun keessan hanga ta'e normaaliitti deebi'aa dhufe Oromoon mataan isaa walitti qabataa dhufuun isaatii fi wanti tokko abdii namatti horuu jalqabuun isaa Oromoodhaaf waan guddaadha. Oromoo keessattuu sooshaal miidiyaa kana irratti halkanii guyyaa hirriba dhabanii hordofuudhaan kaan sheerii gochuudhaan kaan sagalee ta'uudhaan wal gargaaranii halkanii guyyaa iyyanuuf waan tokko boqannaa wahii hooggansa jabaa tokko argatee jira jedhee yaada. Waggaa kana guutuu gaafa iyyaa baane sanatti Jawaar Muhammad gaafa mana hidhaa turetti gaafa wanti harii wal dhugaa ta'e Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaadha. Warri kaa'entanii biltsiginnaa jedhaman namni 26 himannaa Jawaar Muhammad jala turan eegdota isaatii walitti qabee baay'ee jira Arafaat ka Oromoodha kuma sanyii Oromoo wanti nama 26 ol paartii kaafaa'oo keessaa Baqqalaa Garbaa dabalatee Hamzaa Booranaa dabalatee gaafa mana hidhaa turanitti gaafa Caaluu Hundeessaa du'ee gaafa qeerroon Oromiyaa keessaa karaa irratti akkanatti rashanamaa baate Oromiyaanis akkasitti goolamtee Itoophiyaan gaafa Oromiyaan nagaa argatte Itoophiyaan nagaa argatte jechi jedhu sun gaafa dhugoomu kunoo har'a hanga ta'e biyyattiinis diigamtee argine angaafan dubbadhu ragaa wajjin arraba koorraa rafeensa buqqisa Oromiyaan nagaan argattu taanaan Itoophiyaan nagaan argattu Jawaar Muhammad hiitanii nagaa fiduu hin dandeessanu gaafa jarri yaalii Jawaar Muhammad irratti godhan viidiyoo kan koo seentanii yuutuubii irraa dhaggeeffachuu dandeessu yoo barbaadan isiniif hin gadhiisa jechuudha dubbataa turre Jawaar Muhammad hiitanii biyyattiin itti boolloo keessa baddi waan kaayyoo Oromoo ilaallatu waan Oromoon isin gaafatu Oromoon dhiiga isaa qeerroo 5,000 itti gabbaree har'a asiin isin ga'e kun akka qoosaatti isin dhiisuuf hin taa'u waan Oromoon godhi jedhe godhaa kan jedhu iyyinee lallabaa turre har'a nu dhagahuu diddanii maal ta'e nu dhagahuu diduun hayyoota Oromoo dhagahuu diduun Oromoo ofirraa dhiibanii Oromoo ofitti naannessuun hangam akka dadhabbiinsaa yookiin kasaaraansaa guddaa ta'e hubattanii hidhamtoota Oromoodhaa hiikuu jalqabdanii jirtu jalqabbii gaariidha warra hafanis hiiktanii mataa walitti qabattanii awwaa tokko siyaasni qumaara waan ta'eefan qumaarri amantii miti siyaasni amantii miti waan ta'eef baay'een keessan gizee tokko biltsiginnaan waan badaa hojjeteef duruunfattaniituma badaadha jechuudha gaafa jarri waan gaarii hojjetan gaafa abiyyi waan gaarii ummanni Oromoo barbaadu irratti waan diina iyyisiisu irratti hojjete nuti siyaasa waan ta'eef waan gaarii sanas hin dubbanna jechuudha. Abiy Ahmad ejjennoon inni amma qabee jiru erganaaf xinyoota iyyisiisee halkanii guyyaa itti duulchise faannoon haddii kana kurrifatte Abiy Ahmad karaa isaatti deebi'ee jira jechuudha dammaqee jira ammaaf gaariidha hordofaa isiniin jedhaan jiru waan of dammaqee badii isaa ergasii irraa gaabbee kara Oromootas deebi'uudhaaf waan harkifataa jiru jarri irratti bartee kurrifataa jirti garuu Oromoo maal godha kan jedhudha kan amma dubbatu qabna Oromoon maal godha yeroo ammaa akkanatti cuusii fakkeenyi wahiidha bilisummaan woboon akkanatti hidhatee Oromiyaan guutuun harka Oromiyaa seentu maaltu isinitti dhaga'amame gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama gaafa Jawaar Muhammad bahee nagaadhaan kaleessa haasaa inni mana waajjira sanaatti godhe haasaa dhukaasa caalu jedhaa jiru garuu miidiyaan hin jiru miidiyaadhaan wanti inni dabarse hin jiruuf malee warri achi ta'anii qaamaan haasaa sana dhaggeeffatan waajjira keessatti haasaan inni haasa'aa jiru haasaa abdii namatti horuudha Oromoon kara fuulduraa kanatti abdii guddaa akka qabdu namatti hora onnee namatti hora jechuudha. Baay'een keessan Jawaar Muhammad sodaachifameetiyyuu mana hidhaatii baafame kanaaf dubbachuu dhiisee sooshaal miidiyaa irratti waa'ee siyaasaa jedhaa jirtu warri peejii kaafaa irratti yookiin intini jiraatti irratti barreessaa jiru Baqqalaa Garbaa Jawaarii fi Hamzaa intini Maraaraa Guddina akka ta'e hubadha peejii sana irratti kan barreessaa jiru waan biyyattiidhaaf ta'u waan godhamuu qabu hidhamtoonni akka hiikaman gaafii kan gaafataa jiru warra Jawaar Muhammadtu barreessa ta'uu danda'a kanaafuyyuu Jawaar Muhammad dhuunfaa isaatti peejii isaa irratti barreessuun
maaliif inni nama paartii tokko hoogganaa paartii kaafaa tokkooti jechuudha yookiin miseensa jechuudha. Sababa kanaaf Jawaar Mohaammed dirqama feesbuukii isaa irraa qofittii irratti barreessuudhaaf dirqama qaba jedhee yaadu akka kootitti. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo ammas wanti gaafii uummata Oromooti ta'e uummanni keessattuudhaan biltsiginnaan afaan Oromoo dubbattu muxawwaa of fakkeessitu binti Islaamonni baay'een waan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Kaleessaa Qees Balaayii wajjinii walitti maramuudhaan jaalala tokkummaadhaa argisiisanii fi waan yeroo jarri Jawaar Mohaammed waajjira sana eebbisiisuudhaaf sangaan yookiin kormi ciibsamee qalamu sana harka akkanatti Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaadhaan wal ta'uudhaan sangaa sana gorra'an waan baay'ee dubbataa jirti. Nuti kan niyyannee qalaa jirru tokkummaa Oromooti malee waahii amantiitiin waahii maaliitiin wal qabsiifneetii miti jechuudha. Kanaafuyyuu tokkummaa Oromoo irratti yeroo kana tokkummaa yoo jiraate yoo lubbuudhaan Oromoon jiraate wanti kun dubbatama. Ammaaf ajandaan kun waahii tokkummaa Oromoo jabeessuu malee waahii dhukkubbii warra Kaabaa kana warra tokkummaa Oromoon feene kanarratti ta'uu malee wanti waan akkanaa xixiqqoo kana maaliifiyyuu akkasitti godhanii maaliif akkasitti godhanii jedhanii haasa'uun kun hin barbaachisu. Waan keessa turre beekna wama xixiqqoo kana walitti funaannee afaan wal buufnee wal arrabsuun keenya waan inni ittiin nu gahe beekna waan ta'eef egaa hatas gabboofnu Jawaar Mohaammed baga nagaan nuuf baatee amma dhukaasa kan kee dhukaasuu jalqabdee biltsiginnaan of keessatti fincaa'uu jirti. Erga gaafati baatuutii taayee danda'aadhaa qanii tokko poostii tokko godheen beeku dhageesse sodaa keerraan kan ka'e taayee danda'aadhaa takkaa takkittii poostii tokko godheen beeku. Yerooti mana hidhaa jirtu garuu Faayisaa Leellisaa waan itti mana hidhaatti haftu se'anii Caalaa Bultumee waan itti mana hidhaatti haftu se'anii taayee danda'a waan itti mana hidhaatti haftu se'anii Haayiluu Addunyaa Gurbaan jedhanu mataa dhagaa waan itti mana hidhaatti haftu se'anii Hangaasaa Ibrahim waan itti mana hidhaatti haftu se'anii halkanii guyyaa sitti duulanii poostii godhaa turan. Biltsiginnoonni jala deemtee girrisaa turte. Garuu nuti Jawaar Mohaammed keenya gaafa bahe akkasiin afaan cufattan waan beeknuuf mee warri Jawaar Mohaammed bahee biltsiginnaatti dhukkubbii ta'uun isinitti tole gidee tokko baga gammaddan jedhaati of eebbisaa ofumaa keessanii koomentii jalatti baga gammadne Oromoo fi baga gammaddan kormi ciibsamee qalamee kaleessa waajjira ajaa'ibaa suuraa asirratti taampinaalisni godhu hundi keessa laayik gochuudhaan biltsiginnaatti dhukkubbii mataa ta'uu qabdu. Nuti abdii qabna. Oromoon abdii qaba gabroomee jiraachuu hin danda'u. Abdii qabna. Mee gisee tokko abdii qabna nuti jedhe. Oromoon nuti abdii qabna tokkummaa qabna qabsoo irratti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa galatoomi siin jenna. Galatoomi dhugaa siin jedha. An itti amanee gammadeen jira tokkummaa ati akkasitti walitti marachuu keessaniif. Maaliif jarri kaa yeroo kanatti ortodoksii tuqame jetteeti akka waan amantii ortodoksii Oromoon jibbaarraa qabu Oromoo tuquudhaaf wanti jarri godhaa jira hin jiru. Nuti tokko nuti amantii namaatis hin kabajna Oromoon warri sun akka barbaadan wala godhanu. Egaa baga gammaddan Oromoo kiyya galatooma 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 galatooma.